baga gammaddan isiniin jenna. Aappii haaraa kan Musallaa jedhu kan gara qiblaa salaataa fi naannoowwan masjiidaa biyya keenya jiran agarsiisuu danda'u. Akkaataa itti fe'atan yookaan install godhatan isinitti agarsiifna. Namoonni baay'een toora miidiyaarraan agartanii akkaataa itti fe'atan isin rakkisaa jiru. Amma akkaataa itti gadi buufannu pileestoorii irraallee isin agarsiisna. Liinkii isaa baay'ee sheer goonee jirra waan ta'eef warri telegiraama irraa akkasuma feesbuuk irraallee argattan akkaataa itti liinkii san irraa gadi buufattan isinitti agarsiifna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii isinii jenna. Jalqaba akkuma telegiraama bantaniin telegiraama irrattis feesbuuk irrattis baay'een isaa gadhiifamee jira. Asirraa akkuma argaa jirtan kunoo liinkiin kaa'amee jira. Bakka liinkii halluu cuquliisaa qabu kan isa irratti tuqattanii aappiin kun aappii baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Walumaan ilaalla. Liinkii kana bakka kana yoo argaa jiraattan isa kana irratti yeroo tokko gadi tuqattu. Yeroo gadi tuqattan akkaataa kanaan biroozara irratti bantanu isin agarsiisa. Isarraa kiroomii isa jedhu irratti tuqattanii kaataniitu just waan jettanii dabarfattu. Yeroo kana kallattiidhumaan gara weebsaayitii irraan bana jechuudha liinkii isaarraa. Kanaaf aappiin kun saatalaayitii bakka naannoo masjiidni jirullee ni agarsiisa. Akkasuma kallattii qiblaallee ni agarsiisa. Kan nama ajaa'ibu keessaa afaan sadiin afaan Oromoo, afaan Amaaraa akkasuma afaan Ingiliffaatiin agarsiisa. Kanaaf afaan barbaadan irraa ke'attanii illee itti fayyadamuu dandeessu. Kanaaf amma kunoo kallattiidhumaan karaa pileestoorii irraan naaf banee jira jechuudha. Musallaa kan jedhu kan aappiin kuni akkasuma naannoo lookeet qiblaa fi biloogii weebsaayitichaati. Kan keessan bakka open jedhu kanatti install jedha waan ta'eef meegaabaayitiin isaa baay'ee xiqqaadha. Bakka sanarratti install gootanii haga inni gadi bu'utti eeggattu jechuudha. Bakka open jedhu kanatti install seenu irratti. Kanaaf amma an fe'ee waan hin jiruuf baneen isinitti agarsiisa. Kallattiidhumaan open jedha. Asirratti open isa jedhu kanarratti erga daawunlood godhee ka'ee install gootu amma kallattiidhaan banaa jira. Musallaa jedha. Loogoon isaa achirra jirullee kana fakkaata aappiin kuni. Kanaaf haga inni banutti ni tuqattu. Maashaallah kunoo aappiin kun banee jira. Akkasuma dursaa haala kanaan dhufaa warri afaan feetan kunoo bakka gara harka bitaa irraan gubbaarra jiru kana sarara sadii qabu kanarratti tuqattanii afaan kan jedhu ni jira kunoo loogaa yookiin immoo afaan sadii qaba. Afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa fi afaan Oromootu jira. Asirraa afaan feetan irratti tuqattanii akkasitti sirreeffachuu dandeessu. Kanaafuu bakkaawwan madrasaa masjidul fathi jedheeti akkasitti nutti agarsiisa. Kanaaf inni kun bakka lookeeshinii masjiidonni jiran nutti agarsiisa jechuudha. Namni karaa hin beekne illee salphaatti naannoo Finfinnee irratti dhaqee yoo dhaqellee kallattiidhumaan gara masjiidaa deemuu danda'a jechuudha. Eessayyuu biyya keenya keessatti. Asirratti fakkeenyaaf bakkaawwan saatalaayitiidhaan akka agarsiisuuf barbaadan irratti kun bakka kana tuqaa akka tirii fakkaatu kanarratti tuqattanii saatalaayitii isa jedhu keessu maappii agarsiisa jechuudha. Haala kanaan bakka naannoo masjiidni jiru sirnaan akkasitti agarsiisa. Amma masjida naannoo keenya jiru kun haala kanaan agarsiisee jira. Masjida naannoo keessa jiru akkasitti sin agarsiisaa jechuudha. Kallattiidhumaan maal akka fakkaatu kun naannoowwan jiru irratti kallattii masjiidni jiruun sirnaan agarsiisaa jechuudha. Inni itti aanu inni lammaffaan immoo bakka kana kallattii qiblaati jechuudha. Kallattii qiblaa kun yeroo bilbila naannessuun irree ni naanna'a jechuudha. Waan nama ajaa'ibu akkaataan inni itti qiblaa agarsiisullee sirriidha jechuudha. Kanaaf akkasitti aappiin kun baay'ee aappii nama ajaa'ibsiisu waan ta'eef buufadhaatii install godhaatii itti fayyadamaa isiniin jenna. Inni sadaffaa itti aanu immoo biloogiidha. Biloogii weebsaayitii achirra jiru san kan aappii kana hojjetan biloogii sanarraan kallattiidhaan irratti seenan agarsiisa. Masjiidolaawwan irratti galmaanii jiran haala kanaan fidamaaf masjida sadiitu asirra jira. Salaam Moskiw, Nur Benin Moskiw, The Grand Anwar Masjid jedhee masjidni sadii seenaan isaadhaa irratti galmaa'ee jira. Akkasittiin masjida kana seenaa isaallee dubbisuu barbaadan akkasitti achuma irratti masjida sana irratti yoo tuqattan
masjida seenaa masjida kanaallee tokko tokkoon isiniif ibsaa jechuudha. Yeroo ijaarame irraa jalqabee seenaa gabaabinaan akkasitti appiin kun bara baraan abdeet gaafataa deemlee itti daddabalamuu deema waan ta'eef appii baay'ee ajaa'ibaati waan ta'eef hundi keessaniyyuu buufadhaatii haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jenna. Bakka masjiidni jirullee kun amma argaa jirtu yoo ta'e asii bakka masjiidni jiru kallattiidhaan bakka isaadhaa kun asiin natti agarsiisaa jira. Kanaaf haala kanaan appii kana fayyadamtuu isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa walumaa galatti appiin appilikeeshinii musallaa jedhu kana fakkaata. Hundumti keessaniyyuu haala kanaan buufadhaatii fayyadamaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.